Hashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya warroottan chaanaalii keenya faaree taatan chaanaalii keenya like share subscribe godhuun dagatina jecha odeeffannoolee guyyaa irraa eegallee jirra. Odeeffannoon jalqabaa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii gurguddaa diinarratti fudhachaa jira. Tarkaanfilee kanaan manneen barnootaatii fi magaalota akka to'achaa jiru, gandeenii fi aanaalee akka to'achaa jiru odeeffannooleen bahaa jiran ni mirkaneessu. Odeeffannoon kun Oromiyaa irraa maanta nu ergame. Odeeffannoon kun waan nama jajjabeessuudha. Odeeffannoo jajjabeeffamuu qabuudha. Uummanni Oromoo waraana jabaatee akkatti aanaa fi magaalota to'achaa jiru kana cinaa dhaabbatee waanyoo gabrummaa kana akka ofirraa kaasu asumaan dhaamsa uummataan keenya. Waraanni bilisummaa Oromoo bifa kanaan jabaatee bifa qindaa'een jechuun jabaatee diinarra tarkaanfii fudhatee deemuun kun waan uummata Oromoo boonsuudha, waan abdii namatti horuudha, waan jajjabeeffamuu qabuudha. Waraana kana cinaa dhaabbannee gabrummaa tana ofirraa kaasuun dhaamsa keenya kaarraati jechuudha. Odeeffannoon itti aanu biltiginnaan sirnisii waan jigeechaa amma guyyoota muraasa keessatti namoonni baay'een as ba'anii akka waakkachuu ta'an odeeffannooleen keessaan nu ergaman ni mirkaneessu. Kungaa uummata Oromootiif abdii guddaadha. Maaliif namni isa ganne tokko salphatee yeroo itti sirnisaa jigee ammaa tokko tokko mul'achaa jiru odeeffannoo tokko tokko akka ba'aa jiranitti namoonni baay'een akka sirna kana ganuuf deeman odeeffannooleen keessaan nu ergaman ni mirkaneessu. Waan jajjabeeffamuu qabuudha gaa'e. Uummanni keenya ammaa booda warra duraan isa gane kana amanuu hin qabu. Maaliif namoonni duraan uummata keenya gananii namni guyyaa tokkoof uummata Oromoo gane uummata Oromoo ammaa booda ayyaandaa uummanni Oromoo kan nuufsan fudhatee yoo uummata makame malee qabsoo uummataatti makame malee ammaa booda simachuun waan barbaachisu natti fakkaatu. Yoo simatame illee ijoollee gara warrootan duraan fakkeenyaaf warrootan duraan sirna kanatti fadhiin hin makamin ijoollee akka waraanaa fa'aa ijoollee waraana humna addaa keessirtuu haa ta'u waraayyaa ittisa biyyaa keessaa haa ta'u poolisii federaalaa keessaa ta'u kanneen kun yoo simatamanis duraanis ajajatti kannamee waan kana godhaa turan malee irra baay'een isaanii fedhiin qabanii kun bareedaadha. Warroottan kallattiidhaan uummata irratti ajaja dabarsaa turan ajaja jechaadha. Warreen duraan aangoo gurguddaa irra turanii qabsoo Oromootti illee ni makamne hojjanii qabsoon Oromoo silaa fudhachuu baattee irra gaarii ni fakkaata. Maaliif shira baay'ee uummata irratti hojjechaa turanii ajjechaa baay'ee hojjechaa turanii namoonni biraalleen isaan gara fakkeenya godhatu wayitaa. Namoonni abaluu faalleen kan duraan akkanatti uummata irratti ajjechaa godhaa turan yeroo sirni kufee deeme qabsoon Oromoo ni hammatte wayii hajuu jecha namoonni baay'een akka badii hojjeterraa of hin qusannee godhaa. Kanaafuu qabsoo Oromootti namoonni dhufan namoota duraan badii uummata irratti hin hojjetin namoota shira uummata irratti hin hojjetin yoo ta'e malee namoonni duraan shira uummata irratti hojjetanii harka isaanii dhiigaan laaqame qabsootti makuun qabsootana akka qabsoon tun galman geenye godha. Maaliif namichi duraan achi keessa shira hojjechaa ture sun as dhufee qabsoo keessatti shira hojjechuun isaa waa hin oolleef of eeggannoodhaan ta'uu qaba warroonni makaman kuni. Odeeffannoon itti aantu Joor mammaffaa biltiginnaan eega lubbuun kokkee geessee booda joor faanii hiinaa odeeffannoo jettu tokko tokko ba'aa jirti. Gara keessaanis odeeffannooleen nu dhaqqaban akka waan hiikuu barbaadanii fakkaatanii yeroo bitachuu deeman nan fakkaata. Akka yaadaatti akka odeeffannoon ani argadhee fi akka yaada kiyyaattis biltiginnaan waan kana waan lamaaf godhuu deemti. Takkaffaa sirni kun kufuu irra ga'ee jira. Deeggarsa uummataa argachuu jecha odeeffannoo kana uummatatti akka gabbaasuu deemtu maaliif gara dabbaloota isaaniitiin kan dhugaa ta'uu baattu amma hanga ammaatti addaan hin baasne garuu isaan kana gabbaasanii yeroo bitachuu barbaadan deeggarsa uummata hanga takka argachuu barbaadan. Maaliif lolli waboonis lolaan kokkee qabee jira. Tigraay Difeensi Foorsiin gubbaa rukutaa jirti. Waboon keessaa rukutaa jirti. Kanarraa hafuura fudhachuu jecha qabsoon uummata akka ittiin kaane uummanni bifa haaraan akka ittiin fincillee jecha odeeffannoolee kana akka gabbaasuu deeman kaleessa galgalaas gara FB'tiin maxxanseen ture. Kanaafuu uummanni keenya waan fedhee isaa jaanii waan barbaadan isaa jaanii kijiba isaanii haa afuufanii takka dhaga'uu hin qabu uummanni. Uummannis takka dhaga'uu hin qabu aktiivistoonni keenyaas dhaga'uu hin qabu ajandaa isaanii fudhachuu hin qabnu qabsoo keenya gara fuulduraa itti fufsiisuu qaba hayyoon keenya. Kanaafuu biltiginnaan waan fedhes haasoitu yoo orfaasni hin yoo jennis yoo hiikanis ijaan hanga arginu takka dhugoomsuu hin qabnu. Maaliif yeroo baay'ee kana waan afeekii kana dalagaa turan. Arraa duraas yoo orfaan hiikamuuf deemanii odeeffannoolee baay'ee gabbaasaa turan uummanni quba qabaa nullee quba qabna. Kanaafuu uummanni keenya qabsoo bifuma ammatti jiru kanaan jabaatee akka itti fufu dhaamsa dabarsina. Odeeffannoo xumuraatiin waliigaltee Tarkiitii fi Itoophiyaa booda Raashiyaan akka mufattee odeeffannooleen nu dhaqqabaa jiran ni addeessu. Tarkii fi Itoophiyaan erga waliigaltee waraanaa waliin godhanii booda Raashiyaan duraan waliigaltee waraanaa kana meeshaan kun akka isiirraa naqamu eegaa turte. Kanarra dabree Abiyyi waan Tarkii wajjin michoome jecha isaan lamaan jidduu jechuudha. Akka waldhabdeen uumamee jiru odeeffannooleen nu dhaqqabaa jiran ni mirkaneessu. Kungaa duraan namni guddaan tokko kan Abiyyi abdatee jiru pirezidaantii Raashiyaa Puutiini kungaa itti garagalee jechuun sirni kun hanguma duraan jiru sanuu akka kufee argisiisaa jechuudha.
Kanaafu tarkii qofarra boodaalee jira amma biyyoota addunyaa hunda yoo ilaalle biyya takkittiin inni teeleedhaa fi daandii xiyyaara Itoophiyaa siiviin kan Najeeriin meeshaarraa naga jiru tarkii kanaan ala biyyoonni kun hundi tokko kaabiyyi deeggaru jiru Raashiyaalleen akka waan itti garagalteeti waan gaariidha kun uummata keenyaaf gammachuu guddaadha. Odeeffannooleen guyyaa har'aa qindeeffanne kanaan gaammaa dhageeffattan kana odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura galatooma.